hordoftoota chaanaalii yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yooyyaa alaamanaan sa'anamaan nagaya qophii bareedaa kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo ammajii 3 bara 2015 qabannee dhiyaannee jirraatii nu hordofaa. Uumaan dhala namaa qaamaa fi ayyaanaan jiraata. Namni lubbuun darbe immoo ayyaantummaan isaa dhalootaaf biratti hafa. Maqaan isaa, hojii fi bu'aan isaa, sagantaan jireenyaa, qaroominnii fi beekumsi nama lubbuun hin jirre dhaloota lubbuun jiru biratti seenaa ta'ee madda barnootaas ta'ee tajaajila. Ayyaantummaan warra abbaa Oromootis dhaloota jiruuf eebbaa fi qananiidhaan kallattii beekumsaatiin qajeelchuuf yaadatamaa turuun hanga gaaf waaltinni jaarmayaa gadaa hin jeeqaminiitti gaggeeffamaa ture. Hundeeffamuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin ayyaanni kabajamuun isaa addaan citee ture deebi'ee kabajamuu eegale. Ayyaanni warra abbaa Oromoo kan Booranaa fi Bareentoo yaadannoon isaa kan ayyaantummaan uummata gurraacha Afrikaa abbootii sagantaa haqaa dhugaa fi walqixxummaan madaala uumamaa addunyaa eegsisee jiraachisaa turanii ittiin yaadatamanidha. Sadarkaa biyyaa fulbaana 19 galma agamtiitti fi amajjii 3 immoo galma boosatitti bara baraan kabajamuun erga eegalee gadaa 3 ol lakkoofsiseera. Kun kanumaan odoo jiruu fulbaana bara 2013 hanga bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fuulee waaqeffattoonni akkaataa baratameen ayyaanicha akka hin gaggeeffanne mudatanis carraaqqii ciccimaa dhaabbatichi taasiseen hanga tokko furmaanni argamuu danda'eera. Yoomillee sochii waaqeffattootaa sodaa nageenyaa ta'ee hin beeku ta'uus hin danda'u. Barnoonnii fi gochi waaqeffattootaa bakka waaqeffattoonni jiran kamittuu nagaa, dhugaa, jaalalaa fi fayyaa hawaasaa mirkaneessuun mul'achuun baratamaa dhufeera. Babal'inaa fi guddina amantii waaqeffannaa iddoo irraa diigamee turetti deebisuuf sochiin taasifamaa jirus waliigaltee misoomaa fi nageenya lammiilee biyya keenyaaf wabii ta'uun naamusaa fi seexaan eenyummaa waaqeffattootaa irraa hanga'u eenyuyyuu kan hawwataa jiru ta'uun wal nama gaafachiisu. Amajjii bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa konyaa hordoftoota amantii waaqeffannaa Daaroo Billiqaa galma agamtiitti ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo barana kabajameera. Nutis qophii kanaan sagantaa kabaja ayyaanichaa isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqarraa dabanii. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqarraa dabanii. Hojii irra gusee nama dhugaatii dursee yoo dhugaa qabanii waaqarraa dabanii hoo. Amajjiin 2 bara baraan jalbultii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti. Waaqeffattoonni iddoo jiran adda addaa irraa dhufanii kunoo galma agamtiitti wal ga'anii jiru. Kormi gabaasa warra darbeef qophaa'ee iyyanni maaddii, qorii guutuu, foon, aannan, dhadhaa fi dammis sona miidhagsan jiru. Galmi agamtii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo baranaa jalbultii irraa kaasee qophiin taasisee geggeesses milkii qabeessa. Sagantaan jalbultii qophiin isaa eebbaan bifa kanaan saaqame. Galata Waaqa Gurraachaa Leemoo Garaa Daliidhaa.
deekkarsi jeekkaramee dhaloonni walitti dhufan haala kanaan baga nagaan dhuftan baga nagaan nu eegdan waliin jedhan. Waaqeffattoonni rakkinoota mirga walitti dhufuudhaan waaqeffachuu sarbaniin mudate irra aanuun wal argan hanga wal yaadan jaalala dhalootummaa fi marartee wal dheebotanii walitti dhufaniif waaqa galateeffatu. Ibsi kaayyoo caaseffamaa fi qajeelfama hojmaata jaarmaya amantii waaqeffannaa hubachiisus hirmaattota ayyaanichaaf bifa kanaan hubachiifameera. Caasaaleen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dhugaa jennuun dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hojii amantii waaqeffannaa kana galmaan ga'uudhaaf jalqaba irraa kaasee giddugaloota 5 hundeeffatee itti aanee guutuu godinaatti hundeeffatee itti aanee immoo godinaa amantii waaqeffannaa hundeeffatee shanaffaa irratti galmatamaa jechuudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa guutuu biyya tanaas irratti hojii amantii waaqeffannaa waggaa gaggeessu karaalee caasaa isaa kanaan jechuudha. Kaayyoon keenya maali? Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa maal hojjeta? Hojiin dhaabbata kanaa ijoo maali waggaa jennu galmoota amantii waaqeffannaa uummata Oromoo duraan qofa deemtee jira jechuudha. Galmoota keenya bal'isuu galmoota amantii waaqeffannaa bakka hordoftoonni amantii waaqeffannaa jiranitti hordoftoota amantii waaqeffannaa kan gurmeessuudhaanii amantii waaqeffannaa babal'isuu jechuudha. Hojiin nama tokko waaqeffannaa tokkotti gaafa gaggeessaa amantii kanaa haga miseensa haga galmoota keenyatti mul'atu keenyatti qonnaa keenyatti hojiin nuti hojjennu yoo maali? Galmoota amantii waaqeffannaa kan deebinee ijaarrachuudha. Gaaddisa hordoftoota kan deebinee ijaarrachuu jechuudha. Gaaddisa itti hojjennu kana ijaarrachuu jechuudha. Gaaddisa kana waliin qabu immoo hojii keenya yoo lammaffaan maali? Barnoota amantii waaqeffannaa barnoota bu'aa keenyaa kana wal barsiisuu qabaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa sagantaawwan hojii kanneen sagantaawwan hojii dhimma jireenya uummata Oromoo amantii kanaa duudhaa uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo, jireenya uummata Oromoo, kalee uummata Oromoo kanneen jiraachaa turan deebisee dhaloonni kun akka gonfatee ittiin jiraatu barnoonni kun barnoota bu'aa keenyaa kana wal barsiisuu jechuudha. Ijoo keenya guddaan kanaa miti? Kan immoo hojjetaa turtanii miira kan immoo mirga guutuutti qabu jechuudha. Kan namni tokko nurraa dhufuu hin dandeenye. Kan qaamni kamiyyuu nurraa dhufuu hin dandeenye. Wallaalummaadha waan adda addaati yoo ofirraa dhufnu malee qaamni kamiyyuu mirga keenya yookaan beeknu dirqama keenya yookaan beeknu daangaa nuti arguu hin danda'amullee daangaa sanirraa hojjennaa jechuudha. Kana immoo jabaannee hundatti hojjetaa turre wal barsiifachaa turre bifa kanaan arginu as geenye amma bara arginu. Kanaaf dhaabbanni keenyas dhaabbata amantii waaqeffannaa gaggeessuu akkuma jedhamu immoo dhaabbata qaama seerummaa biyya kanaa qabaatee ifaa isaan mirga amantii isaa gaggeeffachuu dhaabbata qabaatu. Ni qabna moo qabu? Amantii mirga moo mirgamu? Biyya kanaaf baratti yeroo ammaa kanarratti dhaloota keenya kanaas waggoota tokkoon darban kanaasitti amantii mirga moo mirgamu? Mirga jechuun yeroo mootummaa irra taa'ee jira jechuudha. Akkuma amantiin jiraachuu waaqeffannaa jedhu mirga amantii qabanii waliin gumaatu jechuudha. Hagayya 25 bara 2025 argatee itti fufuunis yeroo bal'aa kan fudhate sagantaa barnoota amantii waaqeffannaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo ilaalchisee kennameedha. Galatoomaa jennaan egaa yeroo galtii 20 isaan amma hubachaa isaa irraa hordoftoota amantii waaqeffannaa yaa'ii walii galaatu naggaas darbu. Waaqeffataa ta'uu of ta'uu eegamuudha. Waaqeffataan waaqa isaa akkam ilaala? Waaqeffataan dhala namaa akkam ilaala? Waaqeffataan jiruu beeka waan jiraatus beeka. Tinkumaanii waaqeffataa jedhamataa Oromoo. Tokko Oromoo hambaa yakka waaqaa lafa. Miira abbaa gadaa, eegdota hibboo abbaa gadaa, raaga abbaa gadaa, kumanaa abbaa gadaa, sandala addunyaa, sandala ulfaa, sandala baasaa, sandala diinaa,
turat. Waaqeffataa ta'uu of ta'uu yoo jenne ofuma ta'uudha. Waaqeffataa ta'uu yoo jenne immoo abbaa ofii ta'uu. Abbaa ofii ta'uu yoo jenne karaa abbaa ofiitti fuula deemanii abbaa ofii ta'uudha jechuudha. Kanaaf naannoo abbaa qaba waan ta'eef kuusaa dhaloota Oromootti abbaadhaa dhalamne qabna. Abbaan keenya waan ittiin jiraatu waan qabuuf namoonni abbaa fakkaataa abbaa ta'ee argama waan ta'eef akkuma keenya taanaa jechuudha. Nama biraa ta'uu osoo hin ta'in ofuma ta'uu abbaa ofii ta'uu. Abbaa ofii waan abbaan keenya qabu qabannee of taane. Yoo of taane hoo wal taane yoo wal taane hoo abbaa waan keenya taane. Waan abbaa keenya qabutti abbaa taana waan qabutti wanni abbaa keenya qabu waan keenyamu. Wanni abbaan keenya qabu san beeknee waan abbaan keenya qabu sanitti abbaa taana. Abbaan keenya heera qaba, aadaa qaba, amantii mataa isaa qaba, afaan qaba. Gaaddisa qabaachuudhaan waan silaalamuu qabu hunda warra qabu tureetu abboonni keenya kan itti taanu. Waan qabaniif waan abboonni keenya qaban kanaan of taanaa jechuudha. Egaa abboonni keenya of taanii jiraataa waan turaniif olota gandaa nagaa isaan cabsin tura. Uummanni Oromoo uummata of dandeettii ofiitiin dhaabbate. Mirkannoo sagantaa alagaatiin alatti sagantaa ofiitiin irratti hirkatee warra jireenya mataa isaa gaggeeffatu ture waan ta'eef abboonni keenya eega sagantaan alagaa kanneen boonuu fi warri isaan irraa babal'e sagantaa alagaa jala babbaannumee adda cicimee gargar faca'aa ture amma immoo Egaan hordoftoota chaanaalii keenya qophii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo sagantaa jalbultii ammajjii 2 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti isiniif dhiyeessine har'aaf ganuma. Qophii guddicha guyyaa ayyaana amajjii 3 bara 2015 kutaa itti aanuun isiniif dhiyeessine. Hangasiifuu chaanaalii yuutuubii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.
dabanii.